rabbiin jireenya gaarii jiraachisu warra jama'aadhaan jira, warra qur'aana irratti jama'atee jira, warra hadiisaan jama'atee jira, warra wal dhaga warra walii galuun jedhe warra sana rabbiin haa taa'e. Qur'aana irratti tokko taana moo tokko hin taane? Tokko taana amiin. Tokko rabbiin haa taa'e. Tokko ta'ee miila gajjabeeffatee warra islaamummaa irratti tokko ta'ee masjiida irratti tokko ta'ee rabbiin rahmatatti buuse rabbiin haa taa'e. Amma sinraa fixuu ta'eedha guyyaa tokko sheenitu daawaa godhuu jedhan hadiisa sahihha keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam mu'minni akka gaalaati gaala jechuun yooniif gaala sinii wassamne gaa irra caalaan keessa nagartanii jirtanii gaala jechuun darsii dhibba meeqa gaa yoo galgala yunutti fudhata gaala wassamneef hin jechuudha dheerinaan hunda caal humnaan hunda caal wanti hayawaan irraa gaala ga'uuti waan namni itti fayyadamu keessa ولكن نم تقول أوجنا ما نمني أفعالي أفرطني قال شنطني نمني تقول تيجي ودرو بيه تقول كيسه إني كنا تيجي بيه إني كنا سيدا بخاراتو كتير ده قال لي ada sakit sekali gaafa modal gisuutti ga'e gaafa mookee inji ka'ee jechuudha dargise wanni isa qabee gadhaabu jiru gaalli jabeenya kanaa qabu isa kanaaf rasuulli muuminni akka gaalaati hin jedhu warra akka gaalaa ta'u rabbiin haa ta'e maaliif akka gaalaati jedhe jennaan tokkummaadhaan deemu nam tokkoon ajajamu amirri isaa tokko bakka inni tokko dhaqe jechuudha gaafa kan harka baasanii eega muuminni akka gaalaa ta'e munaafiqni akka maaliif yaa sheekaa jennaan hadiisa irraa fudhatee immoo maaligaa munaafiqni immoo akka lukkuutii jee sirga laalaami akka lukkuutii meeshaa kana mindaaqoo eege jira agartee tun daaqoo eegdanii gaala 40 nam tokko doo baay'ee daaqoo tokko namni 10 mindatu mana yoo tokko inni maa'u gaafa dabbaamte daaqoo salaam kuntee bareettee wal qabaatu lubbuu tokko ol galchuudhaaf namni 10 waliin galchu jechuudha. Isa kanaafuu munaafiqni akka lubbuutii jedhee akka lubbuu rabbii taa'ise. Yoo si midhaan ittiin akka jechi tooftan isin qeenyinaan akka noon deeme. Akkam akkasii akkam dubbii gusinii galuu daakkooti jirtu biyya kana. Mukalaa si gaafa naamu. Akkasii warra sana rabbii taa'ise. Masayya keessatti rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam mu'minni akka kanniisaati. Mu'minni akka kanniisaati. Kanniisa jechuun waan gaarii nyaatti waan gaarii hojjetti. Min butuunihaa sharaabun mukhtalifun alwaanu fiihi shifaa'un linnaasi rabbii. Garaasi keessaa wanni bawwanni siin hojjettu gaawaa ilma namaati hundaafuu dawaadha garaa ilma namaati. Gara nama garaasiin dhukkube dama nyaata. Maaltu hojjeta isa? Kanniisatu hojjeta. Anisa jechuun daraaraa raafuu takkaa daraaraa siin irraa fuuteraa cabsiteen deemu. Akkasuma akkasii takkaa namni kan deemni miite jira. Hin jiru bar bishaan irraa dhufi takkaa bishaan isiin dhifte hin jiru jechuudha. Walaatiin wanni isiin hojjettu waan har'a addunyaan barbaade arganne hojjetti jechuudha subhaanallah. Rabbiin Qur'aana keessatti suuraa tokko muluunnaa jedhee dubbate. Gaarummaa isiirraa dubbate. Maaliifi jamaadhaan deemti wanni rasuulli rabbii kanneen rabbii keessee sallallahu alaihi wasallam. Jamaadhaan deemti. Jamaadhaan namni tokko keessatti qabnaan achiin idditee jirti jechuudha. Mootii tokkoon deemti yoo mootii sii fuudhanii dhaqanii gaafura biraa keessa kaa halqiin ituu hin argatin jechuudha ituu argamin dhufee tarata akkasuma akkasii miti. Mootiin sii sun maalii akka keenyatti Qur'aana jechuudha. Allahu akbar. Isa kanaafuu rasuulli muuminni akka kanniisaa siinuu jedhu. Warra akka kanniisaa ta'u rabbiin haa ta'e. Gaafa kana gaarga baaftee gaa namni kun gaaffii itti jabduudhaan natti gaafatinaati gaariin beeku. Gaafa kan harka baasanii eegamu minna kanniisaa ta'e munaafiqnoo akka kam yaa sheekaa jennaan akka tisiisaatii jee. Dhageessanii turi. Tisiisa gartanii bakka madaa malee bakka gaariin qubatu dhufe. Sinii madaadhaa bakka taaru sin bubee dhufeerra taa'e maal nyaata achirraa mee? Bakka gaariitti dagartanuu bar bakka yooniif kan tisiisa jechuu barbaadan filiitiin mawwee waan hundaa walitti roosa achumaan jee. Akkasuma akkasiin kan tisiisni mootii ni qaba. Bakka tokkotti ni agartanii walii gafaffacaa jechuudha. Isa kanaafuu warra sana rabbiin taa'ise. Adiin kun maal irratti nu daldala jennaan tokkummaa irratti nu daldala warra tokkoome jiraatu rabbiin haa taa'e. Isa kanaafuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko jarri tokko yaa ergamaa rabbii naakul walaa nashba hinyaa naatiin kuunu maal akkisaa yaa ergamaa rabbii jedhanii.
Akasibat warra katan nusani sheka ga badatu si. Sheka Jamal Shurmani ga badatu jarri sahaba jechuudha yoo wanti tokko jalatti bedhaqanii gaafatan jechuudha. Aminirraa. Maal nyaannaa anguma namni nyaatu nyaannaa ergamaa rabbii quufuu dhabnee maal goonaa? Kumpaan silaatoon maatii leeyyaamu jama. Leeyyaamu silaa. Leeyyaama ture. Ani quufuun irraa silaa nawni dhagaa leeyyoodha jechuudha. Achi rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam tarii adda adda babaatanii nyaatuun sinsiyaa. Inni kun isaanuma kanaan qabatee, inni kun isaanuma kanaan qabatee, inni kun isaanuma kanaan qabatee qofa qofaatti nyaattu laata jedhee. Maal akkanatti nyaannaa miin jedhanii. Adda adda babaanee nyaannennaa mee walitti deebisaa nyaadhaa jedhee. Nyaatuma duraa wajji nyaattan san walitti deebisaa nyaadhaa jennaan walitti deebisanii nyaatanii nyaanni duraan tokko tokkoon jara ga'uu dhabe nyaanni nama lamaa nama sadii ga'uu jammare. Allahu akbar. Maaliifi rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam nyaanni nama tokko nama lama ga'a. Nyaanni jechuudha nama lama nama sadii ga'a nuun jedhe waan ta'eefu isa kanaaf warra tokkummaadhaan jiraatu rabbiin haa ta'e. Warra Qur'aana irratti tokkoomee hadiisa irratti tokkoomee akkasumaan jamaa tokkummaadhaan bareedu rabbiin haa taasisu. Warra keessan dhiiraa dubartii xiqqaa guddaa warra tokkoomee diinii irratti barumsaan jabaatu rabbiin haa taasisu. Yeroo koo gaa'iraa xiqqishoo si kan ifamanaaf godhanu asumatti sinirraa dhaabaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabajamoo durataa dhaabbata Markaz Daarusalaam